Dadan kebromne kapsom bilisomna ena hineganu Baba gabrumani badane intenyu harkota gabrumma amma firaganu Gani jivan lafenda bajar warega muda bane dijira Irkanna agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya imala qabsoo bilisummaa jedhuun seenaa qabsaa'otaa seenaa qabsoo bilisummaa sabootaa fi kan biyyootaa bu'aa ba'ii fi milkaa'ina qabsoon bilisummaa qabu kan uummanni keenya irraa barata jennee itti amannu isiniif dhiyeessina. Har'as qophii imala qabsoo bilisummaa kanaan sagantaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Sagantaa har'aatiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maqaan isaa ol ka'ee kan mul'atu mootummaa Itoophiyaa keessattis maqaan isaa kan beekamuu fi gumaacha guddaa kan qabu gameessa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo goota gootummaan isaa lallabamuu fi qaroo siyaasni Itoophiyaa jalqabaa haga dhumaatti galee fi irraas baratamu ilma Oromoo Oromummaaf jiraatu Koloneel Gammachuu Ayyaanaati. Qophii keenya har'aatiin seenaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qorannee kan isiniif seenessinu osoo hin taane miidiyaalee adda addaa irratti ofumaa waa'ee isaa kan ibsirraa akka ka'umsaatti gurra isin buusne xiyyeeffannaan qophii keenya kanaa garuu haasawa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waltajjiilee adda addaa fi miidiyaalee adda addaa irratti haasa'e keessaa bakka saba keenyaa fi dhaloota ammaaf ni fayyada barumsa ta'a jedhee itti amanu isin yaadachiisuu fi qindeessee isiniif dhiyeessuu ta'a. Haga xumura qophii kanaatti akka nu waliin turtan kabajaanan isin yaadachiisa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gabaabaa qalbiin guddaa gaafa qoosaa kan nama bohaarsuu fi nama gammachiisu gaafa hojii fi qabsoo xiiqa'aa fi barsiisaa sirrii beekumsaa fi ogummaa qabuun saba ofii tajaajiluu kan hin nuffine akka ta'e waahillan qabsoo fi kanneen isa beekan ni dubbatu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Malkee jedhamutti akka dhalatee fi baadiyyaa bakka dhaloota isaa keessatti barnoota ofii hordofaa akkuma ilma baadiyyaa tokkotti guddate. Abbaa fi haadha isaaf ilma angafaa kan ta'ee fi abbaan isaa daa'imummaan akka irraa boqotan Koloneel Gammachuun ni ibsa. Bara kufaatii mootummaa Dargii bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Shaambuutti akka baratuu fi boodarra Oppiidiyoon caasaa isaanii diriirfataa waan turaniif namoota filatanii gara leenjiitti erguun hojiitti ramadu turan. Carraa kanaanis gara Naqamteetti ergame leenjii dabballummaa fudhachuun gara godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee magaalaa Matahaaraatti ramadame. Itti aansuunis Shawaa Kaabaa aanaa Dagametti ergamuun hojii dabballummaa hojjetaa tureera. Hojii dabballummaa kana utuu hojjetu sababa quuqama Oromummaa qabuuf dhiphummaa qabaa kan jedhuun bara 1993 adabbiidhaan gara mooraa leenjii Hursootti ergame. Baruma kana leenjii haaromsaa erga fudhatee booda gara waraanaatti makame. Bara 1994 keessa miseensa waraana mootummaa ta'ee gara godina Baaleetti ramadamuun hojjeteera. Yeroon kun qaamonni siyaasaa kan Aduwaayii ijaaran qofaatti yeroo waraana qaban ture. Boodarra waraanni paartilee kun walitti makame Aduwaayiin yommuu ijaaramu waraannis walitti makame raayyaa ittisa biyyaa ta'e. Yeroo kana Koloneel Gammachuun Iizii Kaabaatti ajajaa makaanaayizidii birgeedii ta'ee muudame. Bakkoota akka Baahirdaar, Gondar, Umaraa fi Maankush fa'aa keessatti ajajummaa waraanaatiin hojjeteera. Lolli Itiyoo Eertiraa yeroo eegalu bara 1998 Umaraarraa ka'uun lolicha irratti humna waraanaa isa jala jiru qabachuun hirmaatee waggaa 2 baadimmee ture. Turtii waggaa 2 ta'uufis humna waraanaa makaanaayizidii 5ffaa jedhamu qabatee lixa Oromiyaa gara naannawa Naqamtee tureera. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waggaa 4 mooraa leenjii loltummaa ture.
waggaa lamaaf Finfinneetti barnoota qondaalummaa fudhatee waggaa lamaaf Awaash Arbaatti leenjii meeshaalee waraanaa gurguddaa fi hoogganummaa teeknikaa fudhateera. Koloneel Gammachuun yeroo akka dabballeetti hojjetaa ture sababa haaromsaaf gara mooraa leenjii Hursootti ergame yommuu ibsu walgayii dabballootaa irratti namni Haayile Maariyaam Abbabee jedhamu qondaala TPLF keessaa tokko kan ta'e walgayii kanarratti waan argamuuf afaan Amaariffaan akka haasa'an yookiin walgayiin akka geggeeffamu itti himame ani nama tokkoof jedhee afaan Amaaraa hin haasa'uu waan jedhe qofaaf dhiphummaadhaan akka muggeeffame dubbata. Ergasiis gara waraanaatti erga makamees sababuma quuqama saba isaa qabuuf waggaa lamaaf hojiirraa ittifame haga gara adda bilisummaa Oromootti deemutti mana keessa akka turellee hima. Haaluma kanaan ture adda bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qabaachuun isaa erga mootummaadhaan irra ga'ame booda ajaja hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin akka biyya kanaa ba'anii deeman ajajni itti kenname. Ajaja kana fudhachuudhaan Jeneraal Haayiluu Gonfaa waliin magaalaa Finfinnee keessaa ba'anii gara waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti makaman. Yeroo sana keessa Jeneraal Kamaal Galchoo waraana mootummaa keessaa haga tokko fudhatee gara adda bilisummaa Oromootti makame. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa erga gara qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamutti dabalamee waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jalatti istaafii opereeshiniitti ramadamee hojjetaa tureera. Kanaanis leenjii fi bobbaa waraana bilisummaa Oromoo to'achuu fi gorsuu irratti hojjetaa ture. Yeroo waraana mootummaa tures hojii waraanummaa sirnaa fi ga'ummaadhaan naamusaa fi dambii waraanaa eegee hojjetaa kan ture Koloneel Gammachuun erga gara adda bilisummaa Oromootti makamees hojii qabsoo ga'umsa olaanaa fi hamilee guutuudhaan hojjetaa tureera. Erga adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo karaa nagaatti deebi'es turtii isaa irra guddaa mana hidhaatti kan dabarse ta'us bakkoota waajjirri adda bilisummaa Oromoo itti banamee fi bakkoota adda addaatti deemee uummata barsiisaa fi ijaaraa ture. Koloneel Gammachuun otoo gara adda bilisummaa Oromootti hin makamiin duraa fi yeroo biyya keessa jiru dargaggummaan kan godhate mucaa dubaraa tokko qaba. Wayita biyya kana keessatti jijjiiramni dhufe jedhamee namoonni dhuunfaa biyya kana seenuuf rakkatanii fi jaarmiyaaleen siyaasaa biyya kana keessaa dhiibamanii shororkeessummaan himatamanii turan gara biyyaatti galan addi bilisummaa Oromoos lola mootummaa Itoophiyaa waliin qaban araaraan fixatanii hoogganni Eertiraa ture gara biyyaatti akka deebi'u taasifame. Yeroo gama mootummaatiin obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin Oromiyaa duraanii fi Dr. Warqinee Gabayyoo Asmaraa deemuun adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'an Koloneel Gammachuun waltajjii haasawaa kanarra tureera. Inumaayyuu akka walitti qabaa fi mariisisaatti taa'uun marii araaraa sana irratti qooda fudhateera. Mariin kun hagayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti geggeeffame. Koloneel Gammachuun utuu hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti hin galiin yeroo adda addaatti gara Finfinneetti deddeebi'uun obbo Lammaa Magarsaa fi qaamota adda addaa waliin haala jijjiirama biyyattii keessatti dhufee fi adeemsa gara fuulduraa irratti mari'ataa turaniiru. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti erga galee boodas egereen Oromiyaa maal ta'uu akka qabdu irratti yeroo ofii kennuun hojjetaa erga ture baatii amajjii keessa bara 2018 magaalaa Finfinneetti humna tikaa mootummaatiin qabamee hidhame. Baatii 11 ol mana hidhaa erga ture booda mana hidhaatii lakkifame. Koloneel Gammachuun mana hidhaa ture ba'ee hojii dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo hojjetaa ture ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa booda ammas hidhame. Haga qophiin kun hojjetamutti Koloneel Gammachuun mana hidhaa keessatti argama. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya akkuma seensa irratti isiniif tuquu yaalle qophiin keenya har'aa bal'inaan seenaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa seenessuu osoo hin taane haasawuu waltajjiilee fi miidiyaalee adda addaa irratti taasise qindeessuun kan isin biraan geenyudha. Koloneel Gammachuun haasaa isaa keessaa yoomiyyuu kan hin dhabamne dhimma lafa Oromooti. Laftii fi gumaan hin dulloomuu jechuun waltajjii adda addaa irratti dubbata. Haasaa isaa qophii kanaan akka jalqabaatti kan fudhannu yeroo adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo irra jiru Koloneel Gammachuun waraana bilisummaa Oromoo fuulduratti kan haasa'an irraati. Qophii keenya har'aa isarraa eegalla. Ani nani jechuu barbaadu waan na gabaabdu. Maatiin barii ka'ee gaafatamaa tattaafatuu fi hin qabne yeroo hundaa ni beela. Biyyi jagna lubbuu isaa isaaf kennu hin qabne yeroo hundaa garba. Biyyoonni amma lafa kanarra jiran nuti arginu warri
abbaan fedhe akka fedhetti itti roorrisu waraanatu isaan irratti. Goototi keenya kan nu barsiisan bakka amma isaan nu geessisantu jira. Bakki nu hafe immoo ni jira jechuudha. Koloneel Gammachuun waa'ee dhaaba isaa Adda Bilisummaa Oromoo yeroo hundaa dubbata. Addi Bilisummaa Oromoo malee fira hin qabu jedha. Abaa'oo fi Oromoon fira hin qaban. Inni kun baay'ee nu miidhe. Seenaadhuma keessatti addi bilisummaa Oromoo eenyuttuu maxxanee hin beeku, maxxantuu miti. Abaa'oon uumaa isaa keessatti eenyuttuu hirkatee hin beeku. Oromoo qofa gaafata. Kan inni gaafatu Oromoo qofa. Warri kaan nama gaafatan qabu ta'a duuba isaaniiti. Hin beeku. Waan gochuu barbaadu abaa'oon Oromoo qofa gaafata. Abaa'oon Oromootii ala gooftaas godhatee hin beeku, ammas gooftaa biraan qabu. Gaafa bade jedhameyyuu gooftaa biraa godhatee hin beeku. Badee dadhabee gaafa jedhames dadhabeedhuma gangalatee ka'a malee gooftaa biraa tolfatee hin beeku. Eenyutti hirkatee hin beeku. Oromootti hirkata, Oromoo gaafata. Gooftaan isaa Oromoodha. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo bilisummaadha. Addi bilisummaa Oromoo immoo kaayaa Oromoo hundaati. Abaa'oon Oromoo dhabamarraa gara jireenyaatti jijjiire. Inni kun har'a miti katale. Warri abaa'oo gadi dhaabee seenaadhaan akkan dhagayetti akkan dubbisetti warra homtuu itti irratu miti. Homtuu. Warra beekumsi itti hir'anne, warra mooraaliin itti hir'anne, warra qabeenyi itti hir'anne, warra jagnummaan itti hir'anne. Irra guddaan isaanii warra irra lubbuudhaan hin jirre. Jaalabbumaa miti kuufa ittumtuun irratu. Jaalbaaroo tumsaaf ittumtuun irratu. Jaarraa abbaa gadaafaa ilmu gultuuf homtuu kan itti irratu hin jiru. Daandii jara kanaa faana hiriiruuf gaafa barbaachisu isaanii kun qofti nagaa. Dubbii ijoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irra deddeebiin kaasu keessaa kan biroon dhimma jijjiirama biyya kana keessatti dhufeera jedhamuu fi dhimma jijjiirama kana keessatti qooda Oromoon qabuuti. Oromoon humna ta'uu isaa agarsiise. Waan gaariitu mul'ate. Garuu waan keessatti ilaallachuu qabu qaba. Dhaadannoo dargaggoo Oromootu ture. Oromiyaan ka Oromooti. Mirgi uummataa, mirga ilma namaa haa kabajamu. Ka jedhu dabalatee koman warri ta'antu ture. Ganda gandatti immoo mataa isaa qaba. Inni kun mootummaa kan akka hin jirre godhe. Warri jijjiirama kana hoogganna jedhee warra dhaadannoo sana qabatee ba'e miti. Hinumaayyuu booda immoo waan nama rifachiisu dhaga'uu jalqabne. Dhaadannoon ijoollee Oromoo Oromiyaan ka Oromiyaatiidha. Asii immoo Itoophiyaan wada qadmoo ganaa naannetu waan mallisaa taalleen. Takka ijoolleen Oromoo kana jedhanii hin beekan. Takka. Oromoon humna qabu harma nagaa yoo itti dhimma ba'e lafa raasee galaana dhimbiibuu danda'a. Humna isaa kana beekuu qaba. Humna isaa kana. Oromoon kuboota utuu gaaf tokko Finfinnee dhiisuu dhabe. Killee timaatimii utuu dhowwate mootummaa kana hudhee waanuma inni barbaadu murteessisuu danda'a karaa nagaa. Oromoon humna isaa beekuu qaba. Akkuma hunduu quba qabu yeroo ammaa kana Oromiyaa fi biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa rakkoo nageenyaa guddaatu jira. Oromiyaa fi Itoophiyaa bira darbeeyyuu biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessatti rakkoo nageenyaa fi golama siyaasaa guddaatu mul'ata. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gameessi nama siyaasaa fi qondaalli adda bilisummaa Oromoo rakkoo amma mudatee fi fuulduratti illee mudachuuf jiruuf waan raaganii qaba. Waliigaltee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame hojiirra oolchuu dhabuun rakkoo akka fide irra deddeebiin dubbata. Kanas yommuu ibsu qabiyyee fi miira waliigaltee araaraa Asmaraatti taasifame yaadachuu fi yaadachiisuun eegala. Afuura gaafa sana ture yeroo ilaaltuu fi isa ammaa yeroo ilaaltu maal ta'a gaafa sana otoo du'ee jettu isa kanan argeen. Waliigaltee mootummaa fi ABO'n fakkaatu obbolaa walitti muufatanii turanii gaabban akkasitti wal siman akkasitti wal ilaalle. Sagalee uummataa mee assees godhaan hin jedhan.
addi bilisummaa Oromoo hooggantoonni keenya. Abaa'oon galu malee carraan kana caalu hin jiru jedhame. Nus itti amannee waan keenya tokko qabnaa waan nama shakkisiisu. Irra guddaan immoo fedhii uummataa guutuun nurra jiraata. Uummatni hin dogoggoru. Kuni akkuma jirutti ta'ee garuu waliigaltee tarrisnee keenya maal irratti waliigalla ka jedhu. Tokko waanuma waraana bilisummaa Oromooti. Waan waraana bilisummaa Oromoo isa Eertiraa jiru lakkoofsa isaa gaafas mayyuutti himne akkamitti biyyatti deebi'ee maal ta'a ka jedhu. Humna poolisii kora bittinneessaa Oromiyaatti dabaluu leenjisanii isa kana immoo koree waloo dhaabanii leenjii isaas bulchiinsa isaas waliin hordofuu. Inni biraa isa biyya keessa jirudha. Isa biyya keessa jiru kana waraana kana abaa'oon Oromoo malee qabeenya hin qabu. Ka jiraachisu, ka hidhachiisu, oolmaa isaa guyyuu ka abbaatti ta'e jiraachisu Oromoo waan ta'eef Oromoo waliin akkam akka goonu gallee mari'annaa jenna. Walumaan bakka tokkotti. Inni itti aanu kan nuti kaafne waan jaalnadhii gammadaa dabalate Oromoo sababa deeggarsa adda bilisummaa Oromootiin achi buuteen isaanii dhabame. Yoo xiqqaatee du'uuf jiraachuu isaanii beekuu qabnaa jennee gaafa kaafnu baay'ee gammadanii obbo Lammaa fi obbo Warqineen irratti walii gallee nama gammachiisa. Kan biraa kan abaa'oon akka mooraalitti callisuu hin dandeenye waajjira Maccaaftuu Lamaati. Waajjirri Maccaaftuu Lamaa ka Oromooti malee ka abaa'oo miti. Abaa'oon garuu kana yoomiyyuu ammas callisuu hin danda'u. Maaliifi biyya warra Tuulamaa Finfinneetti lafa waajjirri mirga beelladaa falmu jirutti waajjirri Maccaaftuu Lamaa cufamu abaa'oon yoomuu rafee buluu hin danda'u. Ammas kanaaf inni kuni banamuu qaba. Cubbuudhaan cufame jenne. Isa kanas gallee durayyuu ka cufe federaala. Amma waliin irratti hojjenne akka banamuu goonaa ka jedhu irratti walii galle. Oromiyaa ka gurgure OPDOdha. TPLF ittaa gurguru naftanyaattaa gurguru. Ka araaramnee dhufne Ihaadig waliin. Ihaadig keessaa tokko TPLF. Dhiifamni yeroo godhamu walumaan. Sigalee nuti har'a OPDO bilisa baafnee walaba goonee bi'aadaniin walaba goonee deedaniin walaba goonee TPLF qofa yakkama mooraaliitti goonu hin qabnu. Yakkamtoota hunduu. Waan hariiroo jedhamu immoo hariiroo homaatu hin qabu TPLF waliin addi bilisummaa Oromoo. Soba kanaan dura deddeebisee miidiyaa biraa irratti meera. Kan biraa waajjira ooraati. Baqattoota Oromoo biyya adda addaa jiran deebisanii gadhaabuu bara dargii irraa jalqabee ka hojjetu. Bara chaarteraa qabeenyi isaa saamamee waajjirri isaa biyya kanatti cubbuudhaan cufamee qabeenyi isaa beenyaan akka kaffalamuu fi waajjirri kun deebi'ee akka banamu ka jedhamu inni sarka keenya jira jedhani. Inni biraan bara 27 darbe kana uummata Itoophiyaa irra miidhaa guddaa akka geessisan qaamaa qalbiidhaan lubbuudhaan qabeenyaan. Yakkamtooti Ihaadig keessaa akka dhuunfaatti seeratti dhiyaatanii murtee seeraa argachuu qabu ka jedhudha. Nuti gaafa walii gallee dhufnu gaaffiin Oromoo kun boca tolfatee sheeppii tolfatee gara fuulduraatti akka fedhii Oromoof ta'utti tolfamaa waliin tolchina ka jedhu. Isa kanaaf immoo nageenya irratti dursinee hunda caalaa nageenya irratti hojjenna waliin Oromiyaa irratti. Caasaa nageenyaa waliin tolchina. Wal gargaara. Sana booda waan dinagdees ogeessa baay'eetu jira. Waan hundumaa ogeessa baay'ee qaba Oromoo. Isa warra siyaasaa yoo miti ogeessi biyya isaaf jedhee hojjetu kumaatamaan akka biyyatti jira. Inni kun akkasitti danqaatti seenee akkuma utuu abaa'oonuu seenee asin ga'iin miidiyaatti bahee yoon dogoggoruu baadhee Addisuu Araggaan itti fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu qabaa jedhe. Sensitiif kun hin ta'u. Biyya lafaa irratti konfiliiktiin akkasii yeroo dhalatu akkatti furame qaba malee gareen tokko ka'ee hiikkadhu jedheen hiikkachiisu. Akki ta'u humni lama gaafa wal loluu qawwee walitti galagalchee koomishiniin dhaabbateeti dura dhukaasa dhaabuutu labsama. Abaa'oon kana gama isaatiin yeroo suma labse.
karaa mootummaa kun hin godhamne. Itti aanee silaa koomishiniin tokko dhaabbateeti warra qawwee qabatee wal bira jiru kana firii zoonii uumee walirraa fageessa. Lafa walabaa isaan irra hin tochoone. Han mootummaas ka keenyas. Malee inni tokko hidhatee isa tokko qawwee lafa kaa'e jechuun booji'uu jedhama. Abaa'oo booji'u immoo Oromoon hin eeyyamu, abaa'oonis kanaaf hin eeyyamu. Hin booji'amu oppiidiyoodhaan abaa'oon hin booji'amu. Waanuma dhufuttu dhufa malee abaa'oon harka hin kennatu. Hinumaayyuu warri adda bilisummaa Oromoo akka diina inni akka jechuun kan yoomuu araaramuu hin dandeenyetti ilaalan mootummaa kanaaf michuu gaarii ta'an. Addi bilisummaa Oromoo akkamitti akka tiriit godhamuyyuu gorsuu jalqaban. Inni kun danqaa keessa galche jechuudha. Inni tokko qawwee sitti nyaachisee qawwee kee lafa kaa'e jechuun oppiidiyoon yookaan mootummaan abaa'oo booji'uu kajeele. Kun immoo hin ta'u. Akkasitti konfliktiin hin furamu. Wal mo'uunis hin danda'amu. Tarii Oromoon gidduutti mo'ama. Waanni kun durumaa akka bosonatti hafan ka godhe mata jabeenya mootummaa kanaati. Kun immoo ittiin qabatanii Wallagga cabsuu, Oromoo cabsuu fi darabeedhaan. Amma Wallagga fakkaataa firoontii tokkodha. Akkasumatti Oromoo cabsanii lafasaa irraa fudhachuufi. Nagaan kun akka milkoofne ka godhe Dooktar Abiyyi fa'iin dhiibee nafxanyoota. Waan dhumate, waan walii gallee fixan qawwee hiikannee galla jenne. Sababa ittiin Oromiyaa kana weeraran lola nagaa akka inni dhabu, akka inni hiyyoomu gochuu waan barbaadaniif nama gaddisiisa. Amma garuu nuti ka gochuu dandeenyu dhimma kana Oromoo waliin karaa nagaa lolli kun dhiibbaa barbaachisu taasisnee akka dhaabbatu gochuu isa immoo itti jira. Nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu immoo gatii guddaa kan itti kaffalu kana booda Oromoo qofa miti. Saboonni biraas darbee ollaan Itoophiyaa biyyoonni ollaa Itoophiyaa ibidda kanarra inni gubatu. Ibiddi kun isaan gubu. Oromoo qofa hin gubu. Nuuf mootummaan kun maal nuu ta'a? Akkamitti jaallanne akkamitti jibbina? Isuma dhugaa dubbachuuf sanyiin inni kam aangoo qabateeyyuu miti gaaffiin Oromoo. Anaaf maal ta'a ka jedhu. Gaafuma jalqabamu faashisti Teediroos kan ilmaan raayyaa harkaaf harma mure mootummaan Abiy rifeensa isaa qabeenya Oromoo guddaatti kaffalee biyya Ingilizii biyya kanatti deebise. Nuti immoo Oromootu karaa laalaa hafaa haa jiraatu sin jiraatiinis bakka nadhii gammadaa bu'e nutti maannaan nu dhoksan. Gatii Oromoon kaffale kana ka irraa guddaa hammaarrate kabraati. Dargaggeessi as jiru kun gatii baastan situ beeka. Dadhabbii faajii keessan sintu beeka. Ammayyuu galmaan hin geenye. Isin sodaattanii maammoon lammata ka'ee isiniin falmu. Maammoon lammata du'aa ka'ee ammas lammatan du'u. Taaddasaa Birruutu ammas du'aa ka'ee lammata akka du'u barbaaddu ta'ee hin ta'u garbummaatti haftu malee. Baaroo Tumsaa du'aa ka'ee lammatan du'u. Otu sin jirtanii. Rakkoowwan ulfaatoon biyya kana erga mudatanii addattammoo erga Oromiyaan nagaa dhabdee dirree lolaa fi jeequmsaa taate erga rakkoon nageenyaa fi goolamni siyaasaa biyya kana mudate as akka yaada furmaataatti kan itti mul'ate Koloneel Gammachuun lafa kaa'eera. Falli kunis waliigaltee fi araara akka ta'e akeeka. Gabaabaadhumatti waliigaltee Asmaraatti godhame sana hojiirra oolchuu dhabu. Kanatu rakkoo ammaa kana fidaa jira. Shiftaa jechuunis, hattuu jechuunis, shororkaasaa jechuunis hin baasu. Kabaasu araara. Jenneeti yaadne. Karaa biraa nagaa biyya sanaa tasgabbeessuuf eeguun dirqama mootummaati malee nuti shiftaa isaan jedhan sanarraa eegnu. Inni magaala seenee nama ajjeese yeroo ta'e gaafatamaan mootummaadha. Sigalee uummati suni buna gurguree warqii gurguree shiftaa sana hin gabbaru mootummaaf gibira kenna. Gibira akka kennuufi nagaa olee buluufi. Qeensa akka eegamuuf, dallaansa akka eegamuuf, ijoollinsa nagaadhaan akka barattuuf. Furmaan inni dura karaa saayintifik ta'een waliigaltee keenya sana Oromoo irratti hirmaachisanii beektota Oromoo
warra abbaa gadaa jaarrolii dargaggoo dhimmisaa isa ilaalu kan jijjiirama kana fidee fi jijjiirama kana oofaa jiru irratti hirmaachisanii walii galtee keenya sana akka walii galle sanatti hojiirra oolchuun furmaata sadumaati. Inni biraan warra waa guddaa beekee waa xiqqaa wallaale ta'uu waaqayyoon waa oolchuu jedha Oromoon. Oromoon dhimma kana irratti callisuun qabu abbaa balleesse adabuu qaba. Abbaa walii galtee diige kana adabuu qaba humnatti qaba. Oromiyaa irratti labsame lolli maalii fi wallagga firoontiidha. Lolli biyya hundaattu ka argame yeruma tokkotti bakka hundaatti lolan banan. As Teedros faashisti Teedros dura yeroo lola banu walloo irratti bane waraanni warqituu milkaanii diina isaanii gombisan. Oromiyaa biraatti darbuu waan dadhabeef waan du'eef hafe malee isa cabsee Oromiyaa dhuunfachuuf. As Minilik gaafa aannolee lolee Arsii jira lolli malee lafa hundarra hin jiru. Gaafa Calanqootti ce'u biyyi biraa nagaan. Rakkoo amma biyyi kun keessa seente ka itti karaa kanatti naqe addi bilisummaa Oromoo qabsoo nagaa keessaa humnaan dhiibamuu isaati. Leeqaa masaraan kumsaa moroodaa barbara wayyaanee sana mana hidhaa ta'e hin beeku. Amma mana hidhaati. Masaraan kumsaa moroodaa. Maaliifi manni waqnii yoo murtii argate malee hin fudhatu. Waajirri poolisii immoo ni hankaake hin xiqqaate. Moonaa waraanaatti hidhanii ni hankaake. Masaraa kumsaa moroodaatti mana hidhaa godhanii jechuun ijoollee leeqaa. Akkasitti yeroo tokko tokko mana barnootaa fa'aa mana hidhaa godhanii. Istoora adda addaa fa'aa mana hidhaa godhanii. Inni kun Oromiyaa keessa bal'inaan deemaa jira. Keessumaa yeroo dhiyoo keessa waan akka dalloo mannaa fa'a itti deemaa jiru nama rifachiisa. Ilmaan qotee bulaa maaliif akka guuranii jedhan isaanuu maal barbaadu anaaf naan galu maaltu akka barbaadamaa jiru. Aangoo uummataaf kennu. Uummati kansaaf kan namaa beeka. Uummataaf yoo kennan malee biyyi kun ni baddi. Warra nagaa kabachiisna jedhutu nagaa biyyaa booressaa jira jedheen sitti maa jira bara. Waliin hojjechootuun ta'in dhiisii dhaabii jechuun nurra jiraata. Waliin hojjechuun kan danda'amu bari nagaa booressuu uummata nagaan jiraatu. Uummata qeessaa qotatee jiraatu akka inni hin qotanne akka inni gabaan dhaqne akka inni hin baranne mootummaadha bara. Dhaabii jechaa jira. Dhaabii. Inni injifattani akkasitti akkuma Dooktar Abiyyuu jedhe ajjeesuudhaan uummata ajjeesuudhaan injifannoon hin jiru mallattoo kufaatii keessaniiti ni kuftu dhaabaa jechaa jirra. Uummata keenyattis kana jechaa jirra. Saba Oromoon ta'inittis ollaa Oromoo saboota adda addaa cunqurfamoottis kana himaa jirra addunyaattis himaa jirra. Bari amma waan seera kabachiisuu mitiin seera cabsee ka jiru mootummaadha. Komaandi poostii paarlaamaan labseera. Labseera Oromiyaa irratti hin labsine weerara lafa warri sila siin jedhe bar warri uummati Itoophiyaa miliyoona 12 jedhu bara dhufu kana humnaan karaa bilisiginnaa mootummaa ta'anii seera mootummaa fooyyessanii laftaa gurguruu haa bitamu jedhanii shawwaa waggaa 5 keessatti binnee Oromiyaa lamatti kunnaa bahaaf dhiyatti warra jedhudha. Warra kanatu bari Abiyyii waliin lolan irratti labse. Beekumsaan saappoortii godhu maallaqaan saappoortii godhu Oromoon kana beekuu qabatillee beekuu qabda. Si galee na waraabuu qofa miti si gorsaan jira hubadhu dhagahuu qabda. Oromiyaan nagaa argachuuf jaarmiyaan Oromoo hundee isaatti deebisu adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoof nagaa kennuuf eessisaa. Kadiina keenya jennu ka eeyyama keenya malee qabeenya keenyatti bu'u. Kan fedhii malee dubartoota keenyatti bu'u. Kan amantaa keenyatti bu'u. Kan aadaa fi eenyummaa keenyatti bu'u diina keenya. Kan kana nuu kabajummoo fira keenya. Waraanni dhaabbachuu qaba. Warra waliin waraanan kana waliin mari'achuu qabani. Uummata waliin mari'achuu qabani. Jaarmiyaalee siyaasaa waliin mari'achuu qabani. Naannoo kanatti nagaa buusuuf immoo adda bilisummaa Oromoo dandeettii guddaa qaba. Qoodni isaa yoo kennameefi. Mee akkam goona jedhanii qooda yoo kennaniifi. Qooda dhowwachuutu keessaa nama dhiibuutu biyya kana nagaa dhabsiisa. Walqaayitti jiraadheera. Gaaffii walqaayit amma akkasitti Itoophiyaa jedhamee raasu kuni nama Amaaraa tokko darbiitii ooburuu Tigraay qotadhu dhisiin qotatuun fudhatu. Qotee bulaan han namaatti darbee qotu tokko illee jiru.
Nama Tigraay tokko qotee bulaa tokko ooburuu Amaaratti olla wal keessa jiraatan bara. Darbii qotadhu itti kenniteef hin qotatu. Irra keessatti warra siyaasaatu kana dhimma godhachuu barbaadu. Lolli haa dhaabbatu. Mootummaan kun lola fixuu hin dandeenyetti seene. Gaafa guutamaa hawaasa Baalee keessatti wareegamu nuti quba qabna waraanuma turre. Hin dhumanne garuu jabaan akka guutamaa hawaasa kufeeyyuu dhumachuu hin dandeenye. Warra akka milkeessaa gadaafaa kufanii dhumachuu hin dandeenye. Takka laaffachuu takka jabaachuun ni jira. Dhugaan hin dhumatu. Oromoon dhugaaf lolata. Ijoollee Oromootu immoo amma aangoo murteessaa qaba. Mootummaa kana keessaa hunda dura lola haa dhaabani. Nagaadhaan qabsoofnee himimmaan harmee keenyaaf abbaa keenyaa obbolaa keenyaa haquuf wanneen sana dura ta'uu qabantu jiran. Biyyi Oromiyaa nagaa fi tasgabbii argachuu qabdi. Mootummaan waraana Oromiyaa irratti labse atattamaan dhaabuu qaba. Kana akka jennuuf eenyu caalaa lola waan sodaannuuf miti. Nagaan waan nu barbaachisuuf. Nagaan nu qofaa miti ilma namaa hunda waan barbaachisuuf. Nagaa malee badhaadhinni hin jiru. Nagaa malee guddinni hin jiru. Faashisti Minilikiin boraatii godhatanii itti hirkatanii ta'an. Haayile Sillaasee sodaataa gaafa biyyi diinaan weeraramtu kabaqatee biyya Ingilizii dhokate. Gaafa Garasuu Dhukiifaa asumatti Xaaliyaanii lolan. Gaafa Kabbadaa Buzunesh faa lolan. Gaafa Masfin Silashii Jaarraa asumatti lolan. Jaagamaa Keelloo faa lolan. Haayile Sillaaseen ni baqate moo baqan? Isa boraatii godhatan. Sodaataa faarfatanii, faashistii faarfatan. Otu uummata fixuun aangoo irratti nama hambisa ta'e gaafa dargiin shi'ibitti Eertiraatti uummata nagaarra ka magaala tokko irra jeneraal Kaasee Camadaa taankii oofu bilisummaan Eertiraa hafa ture. Gaafa dargiin Tigraayitti Haawuzenitti xiyyaaraan gabaarratti uummata 2,000 wayi fixu wanti PLF dhumata ture. Akkasitti injifannoon hin dhufu uummata fixuudhaan. Sigalee otu uummata fixuudhaan hafa ta'e gaafa fincila Baalee fincila Raayyaa gaaffiin Oromoo ukkaamame achumaan hafa ture. Uummata fixuudhaan injifannoon hin jiru. Dooktar Abiyyi akka jedhetti ajjeesuun mo'amuudhaa jedhe. Amma otun isaan ta'e aangoon gadhiisa mo'amaniiru ajjeesaa jiru. Akka amma jiru kanatti lolli kun itti fufa taanaan tuttuqaan Oromootti baay'ata taanaan Oromiyaan biyya ishee dikileer godhachuuf dirqamti. Falli inni dhumaa isa sana ta'a. Yeroo adda addaatti komiin qaamota tokko tokko irraa adda bilisummaa Oromootti ka'u wal qoqqoodoo fi addaan caccabuudha. Kanaafis gosummaa fi gandummaa akka sababaatti kan kaasanii jiru. Dhimma kana irratti Koloneel Gammachuun deebii qabu. Kan biraanis dhimma yeroo adda addaatti Oromootu Oromoo lolaa jira jedhamuun haala rakkoo amma biyyi Oromiyaa keessa jirtu ibsamu irrattis Koloneel Gammachuun yaada kenneera. Oromoon caasaa gosaa qaba miti reeduru. Hinumaayyuu gaafa caasaa gosaatiin qabu gaafa gadaadhaan ajajamu Oromoon saalfatamaaf kabajamaa ture. Gosa jechuun Oromoo keessatti abaaramaa miti. Sanyii ofii beekuu caasaa ofii beekuu jechuudha. Garuu jabana kana maaltu dhufee namoota bakka jiranitti yookaan immoo bakka ta'uu barbaadanitti kompitaanti ta'uu hin barbaannetu hin dandeenyetu nama dorgomee achi ga'uu hin dandeenyetu caasaa gosaa fi ganda keessa dhokata. Gosa qofaa miti ganda keessas dhokata. Ganda dhalootaa keessa dhokata. Inni kun amma waan jabaatee deemuuf utuu hin ta'iin gosa sana akka hin taanetti dhimma itti ba'a nama dandeettii hin qabne. Nama bakka inni fedhuu fi dandeettiinsaa gara ta'e. Bakka dandeettiisaa xiqqaa sana immoo kan hin amanne. Ani hagasuma dandeettiin koo jedhee kan hin amannetu nama dorgomee hiriyyaasaa waliin bakka barbaade ga'uu hin dandeenyetu duubatti deebi'ee gosa keessa dhokata. Ganda keessa dhokata. Rakkoo kana ka uumaa jiru mootummaa. Lola isa Oromiyaa irratti labsame kana ka labse mootummaa. Oromootu Oromoo lolaa akka jedhamu sirrii miti. Gaafa wayyaanis waraana Oromoo keessa Oromoon guute. Oromootu Oromoo lola miti. Sirna mootummaa tokkotu Oromoo lola.
mootummaatu Oromoo lolaa jira. Mootummaan kuni Oromoo qaxarateera, Amaara qaxarateera, Tigraayin qaxaratee of keessaa qaba. Bakka hundaatti bakkatti Oromoon qofaasaa ta'ee waraana mootummaa ta'ee Oromoo lolu hin agarre. Ijoollee Oromoon qofaatti bakkatti mootummaan ergatu hin beeku. Waraanni mootummaa waraana federaalaati. Mootummaan federaalaa mootummaa federaalaati. Gaafa wayyaanis baay'een Oromoodha waraana keessa. Waan haaraan hin jiru. Gaafa Minilik Arsii weerarus waraanni Oromoon baay'eetu keessa buute. Waan haaraan maaltu ta'e? Sistemii sanatu sirna sanatu lola malee nama dhuunfaatu akka Oromootti ka'ee ani Oromoon loluu qaba jedhee dhaqee lolaa jira miti. Sistemii biltsiginnaatu sirna biltsiginnaatu Oromoo lolaa jira malee Oromootu Oromoo lolaa jira miti. Mootummaa Itoophiyaa kan nafxanyootaan hoogganamutu Oromoo irratti lola labse. Qusee dinagdee hafte Goorgis bara Oromoodha. Gobanaa Daachee Oromoodha. Hasan Dhaammeetiin gabaa Kamisee keessatti fannise bara Jeneraal Abbabee Gammadaati. Sigalee ijoolleen Oromoo bari bara 27 akka baalaatti kaarcaan bara OPD'dhaan amma waan haaraa waan ta'e humtuun jira. Irra deddeebiin Koloneel Gammachuu kan kaasu keessaa tokko dhimma filannoo biyyaalessaa bara kana geggeeffamuuf tureeti. Waa'een dhugaa Oromoo kan isa quuqu Koloneel Gammachuun Oromoon haga dhugaa isaatti deebi'utti nagaan hin jiru jechuun lallabaa ture. Oromoon guddaa ta'ee uumamuu namatu nu tolche miti waaqatu guddaa godhee nu uume. Adda bilisummaa Oromoon dhugaasaa weerara Minilik dura turetti deebi'uu qabaa jedha. Inni kun naannoo kanatti nagaa buusa. Kana jechuun Affaaris dhugaasaatti deebi'uu qaba. Hadiyyaan dhugaasaatti deebi'uu qaba. Tigraayis dhugaasa bakka dhugaasaatti deebi'ee wal kabajee waliin mootummaa tokko tolfatee ijaaramee jiraachuu danda'a jedha. Gaaffiin bilisummaa referendamii duruu kaka'e waliin jiraachuu dadhabuu fi walqixxummaan dhabamuudha. Carraa isa kana ni ilaalla. Amma nuti bar gaaffii bilisummaan dhiifne. Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu qaba. Maali sababaan tumaan caffee tuulamaa bakki jallatee mana dhugaatii machooftuun keessaa sirbitu giyoon bakkaa kaasuu sodaachuuf jecha bakkitti irreechi irreeffatamu bakkaa maqe bakka biraatti maaliif irreeffanna? Obbolaan keenya Musliimaa masgidatti salaatu, Kiristaanoo cherchiitti kadhata. Mana dhugaatii machaan keessaa sirbaa bulu giyooniin bakkaa kaasuu moo tumaa caffee tuulamaa bakkaa kaasuutu salphata? Tumaan caffee tuulamaa bakka amma giyoon jiru kana kan inni murteesse. Achumatti kadhanna, achumatti waaqaan kadhannaa bira geenya. Faashisti Minilik irraa eegalee Oromoo haga mootummaa har'aatti mootummaan hundi qawwee hiiksiseera. Garuu nagaa gaanfa Afrikaatti fiduu hin dandeenye. Furmaanni nagaa argamsiisuu gaanfa Afrikaa Oromoo dhugaasaatti deebisuudha. Oromiyaa bilisoomsuuf dhiisuun murtee Oromooti siin jenna. Hiree murteeffannaa Oromoo gaaf tokkoyyuu eenyu waliinuu mari'annu kun mirga Oromooti. Eenyuyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Hiree murteeffannaa jechuun bilisummaa jechuu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya walqixxummaan jirutti, biyya nagaan jirutti, biyya wal kabajuun jirutti uummati isa kaan irraa adda ba'uu filachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf qabsoofna nagaan akka dhufu. Bilisoomuuf bari referendamiyyuu nagaadhaan karaa nagaatti ta'a taanaan referendamiin karaa nagaa murtee uummataa ta'anii ta'a taanaan bar lafti nagaa ta'uu qaba. Biyya lolaa keessatti referendamiin karaa nagaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf falmina. Uummatis jaarmiyooleen siyaasaas beektotis namni hunduu mootummaa irratti dhiibbaa godhee filannoon sirnaa gaggeeffame aangoon harka uummataa hin galu yoo ta'e biyyi kun hin baddi akka fokkisaatti baddi. Yoo dhugaan hin jiru ta'e nagaan hin jiru. Dhugaan immoo ni dabe. Akkamitti dabe? Abbaa lafaa ta'uu dadhabe. Filannoo dura dhugaa bakka itti deebisuuf abbaan lafaa lafa isaatti deebi'uu qaba. Hunda caalaa ilmaan tuulamaa Finfinneetti deebi'uu qaban. Hanga dhugaan uummata kanaa bakka itti deebi'utti uummata kana qofaatu nagaa dhaba otoo hin ta'iin sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jiran dabalatee biyyooti gaanfa Afrikaa nagaan argatan.
nagaa fi dhugaan halkan tokkoofillee adda baatee buluu hin dandeessu. Namni yaadda'u waan filannoo siyaasaa miti, jaarmiyaa siyaasaa filachuu, mootummaa filachuu miti. Mana isaa keessa akkatti bulee oolu filachuufu waan qajeelloo filachuu ni rakkata. Namni sammuun isaa yaaddoo keessa jiru. Oromiyaan amma yaaddoo keessa jirti. Manni yaaddoon kun hin seenin hin jiru. Namni gaafa hidhamuuf gaafa ajjeefamuu hin beeku. Gaafa hiikamus hin beeku. Otu kun hin dhumatiin filannootti yoo seente namumti filatu suni yaaddoo jala taa'ee sodaa jala taa'ee namni filatu dhuguma filatee ka jedhamu hin jiru. Maaliifi asumatti ani shugguxxii sitti qabe anamoo namicha kanatu bareedaa yoon siin jedhe bu'aan filannoo kanaa dhumateera miti eenyu akka ta'e durumaa jalqabarraa dhumateera. Bu'aan filannoo kanaa ati eenyuun akka bareeda jettu durumaa beekamaadha. Jagnummaa isa karaa nagaas isa karaa biraas sodaa ittiin qabnu. Akka addi bilisummaa Oromoo jedhutti isa alaa weerartuu fi qubattuun haasoftu miti addi bilisummaa Oromoo. Bakka jaalalli dhugaan hiree murteeffannaan jirutti bar Itoophiyaanuu xiqqoodha. Itoophiyaanuu nutti xiqqaatti. Maaliif Sudaaniin hin dabalannu? Maaliif Jibuutiin hin dabalannu? Maaf Keeniyaa dabalannee tokko hin taanu? Yoommoo wal dhiibuu, wal tuffachuu, wal jibbuutu ta'e haati manaaf abbaan manaayyuu siree irraa walirraa bu'u. Siree tokko irraa waliin. Hundaa ol akka dubbii ijootti yeroo nama argus yeroo miidiyaatti dhiyaatus kan Koloneel Gammachuun irra deddeebiin dubbatu dhimma lafa Oromooti. Oromoon lafa hin qabu taanaan homaa hin qabu jedha. Lafti Oromoo alagaadhaan saabames deebi'uu akka qabu akeeka. Dhimma lafaa kana yommuu kaasu adda durummaan kan itti mul'atu ilmaan Oromoo Walloo bittaa alagaa jala jiranii fi ilmaan Oromoo Tuulamaa naannawa Finfinnee irraa buqqa'anidha. Lafti amma irra jirru lafa warra Tuulamaati. Warri Tuulamaa garuu amma lafa kanarra hin jiran. Jaallannes jibbines waan laafneef lafa nurraa fudhatan. Oromoon sobee uf jajjabeessuu dhiisuu qaba. Laaffateeti lafa isaarraa fudhatan. Warra jabaatees caalitu lafa isaarraa fudhatan. Lafaa fi lafee abbaa keenyaatti deebi'uuf amni abaa'oo waliin taasifamu karaansaa akka malee dheeraaf daddaba. Garuu ol jenneeti irra deemna. Gadi hin jennee saalfanna. Hagam yoo turus, hagam yoo hammaatus, hagam yoo hadhaa illee lafee fi lafa abbaa keenyaatti ni deebina. Kan mootummaa Abiyyi kana akka jaarmiyaatti hoogganaa jiru amma bilisiginnaa ta'e warra lafa Oromoo kana bitee gurguree Oromoo gabbaarummaatti hambisuu danda'udha. Isaantu duulchisaa jira waraana. Eessaa akka kuni seenaa tokkoon sitti hima. Waggaa 7 dura Asmaraatti Tasfaayee Gabraa'aaf namichi waa barreessu sun hiriyaa kooti. Nama G7 tokko wajjii walitti nafite. Namichi G7 kun dookumentii tokko natti kenne. Dookumentiin kun mootummaa Eertiraaf kennameera. Karaa aanaa gomas mootummoota Awurooppaaf kennameera. Itoophiyaan uummata miiliyoona 12 qabdii jedha. Uummati miiliyoonni 12 kuni Oromummaan himatu jedha. Amaarummaas himatu jedha. Tigrummaa walaayitummaan himatu jedha. An Itoophiyaadha jedha. Qabeenyi Itoophiyaa harka warra kanaa jira. Beekumsi Itoophiyaa harka warra kanaa jira. Saayikooloojii biyya Itoophiyaa bulchuu qabu. Abaa'oon warra kana injifachuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan Eertiraa akkanumaan dadhaba gargaaruu mootummaa jaarmiyaa kana ka jedhu waajjira adda bilisummaa Oromoo Asmaraa jiru cufsiisuuf, Waashingiteen jiru cufsiisuuf, deeggarsa Awurooppaa jiru cufsiisuuf hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo paaspoortii biyya biraatiin akkan sossoone gochuuf qabsaa'aa turan. Uummanni Itoophiyaa miiliyoona 12 qabaa jedha. Nuti aniifati miiliyoona 100 ho'i beeknaa miti. Isaan 12 qabnaa jedha. Warri kuni qubattoota warra lafa Oromoo irratti lafa Oromoo gurguraa turanii Oromoo bitaa turan. Mootummaa kana warra kana dhuunfata jira. Qubattootaa fi dallaalotatu marji godhee mootummaa ijaarrate. Qubattoota jechuun eenyufa akka ta'e beekamu. Dallaalota jechuun immoo oppiidoo lafa Oromoo gurgurate jechuudha. Warra lafa Oromoo gurguratan lafa qofaatu hin ta'e waanuma gatii baasuu argatan hundaa warra gabaa baasan.
gumaan ba'uu qaba. Abbaan lafaa lafatti deebi'uu qaba. Ilmaan walloo bittaa halagaa jalaa ba'anii biyya abbaa isaaniitti deebi'uu qabu. Oromiyaa jalatti buluu qabu. Itoophiyaan idaa baay'eetu ishee irra jira. Doolaara biiliyoona hedduutu ishee irra jira. Ni kaffaltii walumaan kaffalla. Gumaa Maammoo Mazammir garuu Itoophiyaatu kaffala. Addi bilisummaa Oromoo amantaa kamiifuu loogu, amantaa hunda kabaja. Hini kunuunsa, ni qananiisa, hini eega. Maqaa amantaatiin lafa Oromoo saamuun dhaabbachuu qaba. Amantaa ilmaan Oromoo hiyyeessa qotee bulaa lafarraa dhiibee dhiiga boosisu amantaadha jedhee hin fudhannu nuti. Waaqayyo ilmaan Oromoo boosisus hin beeknu. Rabbi ilmaan Oromoo boosisus quba hin qabnu. Amantaadha jennees hin fudhannu. Amantaa akka Qees Oniismoos faa godhan mana yaalaa, mana barnootaa, ijoollee guddisuu hojjetan hundumayyuu han Islaamaa, han Kiristaanaa, han waaqeffataa kanaan dhala san bira jiraate addi bilisummaa Oromoo hini kunuunsaa, hini eegaa, hini guddisaa, hini kabajaa, amantaa kamirra goree isa tokko irratti loogu. Lafti keenya kan keenya, biyyi keenya kan keenya. Oromoon dargaggoon uf qopheessaa. Oromiyaan keessummaa hedduu qabdi. Keessummaan ishee kun akka Oromoon jedhetti qofa bulti. Keessummaa hin dadhabnu, hin jibbinu. Gola keenya dabarsinee garuu hin kenninu. Filmaata sadiitu jira. Inni tokko akka Oromoon jedhetti buluu. Inni lama guddifachaadhaan Oromoo ta'uu. Inni sadaffaan biyya isaa gadhiisu. Ani Oromoo ta'ee lafa Oromoo nafxanyoota waliin gurguruuf kan Oromoo fixu dhukkubsataadhaan jedha. Burraayyuu Sabbanniif Sulultaan waggaa tokko kana keessaa gurgurame waggaa 20 darbee keessatti gurgurame lafti. Amma akka gurguramaa jiru. Baduu fidha moo baqachuu fidha kana godhuu namaan galu. Ba'aan addi bilisummaa Oromoo baate ulfaataadha. Oromoon tuulamaa, Oromoon lafa asii irraa buqqa'e. Ba'aa ulfaataa lafee cabsu qofaa kee hin dandeessu. Oromoo isa kaanitti iyyadhu, himadhu, lafa keetti deebi'i, qe'ee keetti deebi'i. Badhaadhinnis, saayinsiinis, teknooloojiinis hundinuu lafa irratti warra keenya lafa malee homtuu hin jiru. Lafa hin qabnu yoo ta'e homaa hin qabnu. Lafa keenyatti deebi'uu qabna. Keessummaan akka nuti jennatti buluu qabdi. Lafa Oromiyaa Oromoota harkaa qaba. Oromoon gosaaf qooda. Gosti balbalaaf qooda. Balballi dheedhaaf qooda. Ilmaan Oromoo lafa Oromoo irratti qotanii nyaatanii guddatanii badhaadhuu malee abbaan ta'e tokko lafa koo irratti mirga qaba jedhee lafa Oromoo gurguruu mirga hin qabu. Kan irratti baratanii wal horan malee kan akka carqiitti ciranii gurguranii kan abbaan feete suuqiidhaaf bittee fidde otoo hin ta'in lafee abbaa keenyaatu itti cabee lafa kana baase. Maannim Itoophiyaawii yeetim hidoo habti maafraatinna manoor indichil ka jedhu kun maal jechuudha. Oromootu Gondarin jiraachuu dadhabe jedhee iyyate. Oromootu Maqalee jiraachuu barbaadee tannattammaate jedhe. Namoota Ogaadenii Bahardaar dhaqee na dhiibanii jedhe. Eenyu namni lafa namaarra dhaqee jiraachuu barbaadu kun? Gaaffii eenyuuti kun? Eenyu qe'ee namaarra abbaatti ta'e abbaa lafaa wajjin qixa abbaa lafaa ta'e jiraachuu barbaadu kun eenyu? Qubattu. Qubattuun immoo qubachuuf dallaala barbaaddi. Namni lafee abbaasaaf lafa abbaasaa irratti hin duune hin jiru. Dhugaa lafti mirgii fi gumaan hin dulloomtu. Bara baraa haaraadha. Oromoon daandii isaaf galii isaarraa goruu hin qabu. Oromoof immoo kanuma qofaan nama. Yoo jabaattanii ni jiraattu. Warri laaffate qe'ee isaaniirra xiyyaara lollaatu marsa. Taankiitu irra oofama.
haadha warraa isaaniitu ciniinsuu irratti jeeqama. Ijoollee isaaniitu mana barnootaatii baqata. Argaa waan Ameerikaan faa Sooriyaa gochaa jiran. Ijoolleen Ameerikaa garuu taankii arganii hin beekan. Xiyyaarri lolaa irra marsee hin beeku. Argaa warri Ameerikaaf Awurooppaa waan isaan Liibiyaa godhan. Jabaadhaa. Yoo jabaattanii hin saalfatamtu. Oromoon waa sadii qabaachuu qaba. Jaallatamuu, saalfatamuu, yoo dhibde immoo sodaatamuu qaba. Adda godhadhaa, injifadhaa, galatooma. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya qophiin imala qabsoo bilisummaa kanarraaf qopheeffanne kan hagaammaa ture. Qophii kanarraa akka barattanii fi hubannoo argattan abdii qabna. Qophii keenya guyyaa biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e an Biqilaa Manuuti. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee biteenyu. Murtaadhaan qabroomne qabsoon bilisoomnaa kennaa hin eeggannu. Baba gabrummaani baadannee hin teenyu. Harkoota gabrummaa amma firraa gannu. Gaarii ciifanne lafeen dhaaba jaarra wareegamuudhaaf bareedii jirra. Irkannaa akka falmannaa ni oona. Irreenu tayyaara nu moosisi nu walaboomsi. Irreenu tayyaara.